Milishaan Oromiyaa nageenya uummata isaaf gaachana ta'ee tajaajiluun nageenya waaraa ta'e mirkaneessaa jira jedhan hoogganaa waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunoo. Waajjirri milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa marsaa sadaffaa milishoota 567 leenjisaa ture eebbise. Sagantaa eebba milishaa marsaa sadaffaa akka magaalaa Adaamaatti gaggeeffame kanarratti sadarkaa hoogganaa biiroo Oromiyaatti waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Hussein Faisoo, hoogganaa waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunoo, itti gaafatamaan paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaafi Ajjamaa fi hooggansi magaalaa Adaamaa irratti argamaniiru. Haasaa baga nagaan dhuftanii fi gammaddanii kan dabarsan itti gaafatama waajjira milishaa magaalaa Adaamaa obbo Yaamii Jaanoo akka jedhanitti nageenya waaraa akka magaalichaatti jiru itti fufiinsaan mirkaneessuun hojiilee gurguddoo hojjetamuu ibsuun alseerummaa adda addaa jiru to'achuun olaantummaa seeraa mirkaneessaa jira jedhan. Marsaa sadaffaan leenjii addaa guyyoota 45 milishaa 567 kennamuun guyyaa har'aa eebbifamuun waliigala bara kana marsaa sadiin milishaa 1605 leenjisanii eebbisiisuun hojii eegumsa nageenya irratti bobba'anii jiru jedhan. Waajjirri milishaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa nageenya waaraa fi itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf bara kana halkanii fi guyyaa hojjechuun dhimmoota gurguddoo ta'an raawwachaa turee jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhina magaalaa Adaamaa obbo Ashannaafi Ajjamaa akka jedhanitti hojii nageenya humnoota waloo gurmeessuun magaalaa giddugala daldalaa fi konfiraansii taasisuun humna milishaa cimaa ta'e bifa haarawaan ijaaruun aantummaa uummata isaaf imaanaa itti kenname ga'umsaan akka ba'aniif hojii bal'aa hojjetamuun badhaadhina waloo milkeessaa jiraachuu ibsan. Hojiiwwan ijoo galmoota badhaadhinaa milkeessuuf qabaman keessaa tokko nageenya uummata keenyaa mirkaneessuu ture. Hojii kana gama kanaan hojjechuudhaaf caasaalee nageenyaa magaala keenya keessatti hojii nageenyaa karaa amansiisaa fi fulla'aa ta'een hojjechuu danda'an keessumaa humnoota waloo bal'inaan leenjisuu, gurmeessuu, hidhachiisuu fi bobbaasuudhaan uummata waliin ta'uudhaan heeraa fi sirna heera mootummaatiin hundaa'e akka eegamuu fi akka kabajamu hojiin bal'aan taasifamee jira. Milkaa'inoonni gama kanaan magaalaa keenyatti argamanis milkaa'inoota gurguddoodha. Sadarkaa hoogganaa biiroo Oromiyaatti waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Hussein Faisoo gammaddan erga jedhanii booda milishaan gaachana uummataa ta'uusaa qabatamaan mul'isaa jiraachuu ibsuun nageenya ilma namaatiif barbaachisaa ta'e kana wareegama guddaa kafaluun dirqama heeraaf seera jiru ga'umsa guddaan bahaa jira jedhan. Nageenyi yoo hin jiraan biyyi nagaan jiraachuu hin danda'u. Namni olee galuu hin danda'u. Wajjin jiraachuu hin danda'u. Abbaan irree qabu akka barbaade gochuu danda'a. Olaantummaaf gadaantummaan hedduu namatti akka jiraachuu danda'a. Dhimma kana kan sirreessuu danda'u hiyyeessi akka hiyyeessaatitti, abbaan qabeenyaa akka qabeenyaatitti, odoo olaantummaan gosa xiqqaa gosa guddaa odoo hin jedhin kan dhimma kana sirreessee nagaaf tasgabbiin akka inni jiraatu kan godhu nageenya keessaa immoo dudda ummata Oromoo kan ta'e ummata keessaa dhalatee ummataaf kan wareegamu milishaan waa sadi hojjeta. Tokkoffaan heera mootummaa naannoo Oromiyaa fi biyyaa akka kabajamuuf ganda keessatti waa hojjetamuu qabu. Waan raayyaan ittisaaf poolisiin hojjechuu hin dandeenye bakka bu'uu hin dandeenye baadhatee hojjeta. Hoogganaa waajjira milishaa Oromiyaa obbo Abarraa Bunoo akka jedhanitti humna dafee dhaqqabaa diina burkuteessuun olaantummaa itti kenname ga'umsa olaanaan ba'aa jirtan baga gammaddan erga jedhanii booda mootummaan naannoo Oromiyaa waggaa 3 dura jalqabee as mul'ataa fi ergama itti kennameen hojiilee boonsaa ta'e hojjetamuun dandeettii raawwachiisummaa milishaa cimsuun dhibbantaa 91 gandoota hunda keessatti bifa haarawaa leenjisanii bobbaasuun nageenya Oromiyaa eegaa jira jedhan. Waajjirri milishaa mootummaa naannoo Oromiyaa koree raawwachiistuu mootummaa naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoo guddaa kennuudhaan waggaa addaa 3 dura labsiidhaan akka hundaa'u taasisuudhaan hojii eegalee ture. Kun mootummaan keenya mootummaan badhaadhinaan paartii badhaadhinnaatiin hoogganamu nageenyaaf dursa kennuudhaan xiyyeeffannoo kennuudhaan waajjirri kun labsiidhaan caaffeetti dhiyaatee akka inni mirkanaa'u tolchuudhaan hojii akka eegalamu taasisee ture. Ijaarsa diimokiraasii kan jalqabame galmaan gahuudhaaf Oromiyaa guutumaan guututti daangaa daangaatti
nageenya mirkaneessinee olaantummaan seeraa kan itti kabachiifadde biyya keenyaaf utubaa taanee biyya keenya jaarsi jalqabame nageenya jalqabame galmaan gahee biyya keenya nagaa qabdu kan bilisoomteef rakkoo tokko mal duula hiyyuu irratti jalqabame ummati keenya akka itti finiinsuuf keessattuu irkatummaaf kadhaa jalaan bahuudhaaf tarsiimaa mootummaan keenya qabatee ittiin deebisan jiru galmaan gahiisaa oomishuuf oomishtummaa keenya dabaluudhaan ummati keenya salphina kadhaa jalaan akka bahu taasisuudhaaf humni milishaa humni keenya walootiif gaachanni sirnaa daawoo ummataa ta'ee nageenya mirkaneessuu keessatti hojii guddaa hojjechuu irra jiraata. Milishoonni eebbifaman tokko tokkos EBS'if yaada kennaniin akka jedhanitti ga'umsa cimaatiin leenji'anii eebbifamuu isaaniitti guddaa gammaduu fi dirqamatti kennamee fi olaantummaa seeraa kabachiisuuf qophii ta'uu ibsan. Ani of fuulduratti ammas biyya kootiif jedhee qaalii ta'uu nan barbaada. Nan dhaabbadhaa fi kanaaf wanni biraa wanni natti dhaga'amu tokko qaba. Olaantummaa seeraa mirkaneessuudhaaf gaheen nurraa eegamu hojii keenya hojjechuudha. Waan barbaachisu irratti jechaadha argamneetoo nageenya magaalaa keenyaa eeguun nurraa eegama. Waan hundaayyuu ijjannoo tokkoo fi kutannoo tokkoon hojii keenyatti fufnan jechuu barbaada. Marattis maatii milishootaa dirqamarra osoo jiranuu wareegamanii fi poolisii diina adamsuun fakkeenya ta'an badhaasni fi beekamtiin kennameefira.